reform to gain international support, but later reopened when it was convenient for him. Abiy Ahmed is not an elected leader. He is systematically breaking down the multinational structure of Ethiopian government in favor of dictatorship and does not make way for free and fair elections in 2020. His government and military is responsible for the unlawful arrest, beating, killing of Oromo people, and it must stop. Our demands are clear. Number one, the immediate resignation of Abiy Ahmed. Number two, an investigation into the assassination of Hachalu Hundessa. Number three, an end to the internet shutdown. Number four, an end to extrajudicial killings of civilians. Number five, the removal of military forces in Oromo regions. Number six, the release of political prisoners. Number seven, the condemnation of violence towards civilians regardless of ethnicity or religion. Number eight, free and fair elections in 2020. And number nine, if these demands are not met, that the international community, including Canada, imposes sanctions on Ethiopia. Je vais suivre en français le 29 juin 2020. Le nom du nom Hachalu Hundessa. De Hachalu Hundessa, qui était connu comme une artiste oromo et militant des droits de l'homme, a été assassiné dans la capitale de l'Éthiopie. L'assassinat a eu lieu une semaine après que Hachalu Hundessa a accordé une interview au Media Network dans laquelle il a exprimé ses préoccupations concernant l'état de l'Éthiopie, le gouvernement éthiopien, ainsi que les dures vérités de l'histoire et du rôle de l'Éthiopie dans l'oppression du peuple oromo. Un jour après son assassinat, des journalistes du Oromo Media Network ont été arrêtés et l'accès à l'Internet dans les régions d'Oromo a été fermé. Lors des manifestations des jours suivants, plus de 200 personnes ont été tuées et plus de 3500 personnes ont été arrêtées, comprenant 2 citoyens américains, Youssef Bashir et Redouane Aman. Des dirigeants du parti d'opposition tels que Jawar Mohamed, Bekele Gerba et Hamza Borana du parti Oromo Federalist Congress ou OFC ont été arrêtés et détenus à la prison de Le Melekawi, une prison connue pour sa torture. Abiy Ahmed n'est pas une première ministre élue. Son gouvernement et ses militaires sont responsables de l'arrestation et du meurtre illégaux des Oromo et il doit arrêter. Nos demandes sont claires. 1. La résignation immédiate d'Abiy Ahmed. 2. Une enquête sur l'assassinat de Hachalu Hundessa. 3. Le fin de l'arrêt d'Internet. 4. La fin d'exécution extrajudiciaire des civils. 5. La suppression des forces militaires dans les régions Oromo. 6. La libération des prisonniers politiques. 7. La condamnation de la violence à l'égard des civils sans distinction d'ethnie ou de religion. 8. Élections libres et régulières en 2020. 9. Si ces demandes ne sont pas satisfaites, que la communauté internationale, y compris Canada, impose des sanctions à l'Éthiopie. Now, as a final message to my fellow Oromo youth, we are the future of this movement and this fight. We must stand up for our people because if they do not speak and they're not willing to surrender to who will, let us not become the generation in which this movement comes to a halt, and let us stand together as the Oromo community, regardless of tribe or religion, and let us condemn the acts of those who bring harm. Thank you. Thank you so much, Pastor. That was very, very, very powerful, and I hope everybody can hear it. Like I asked before, can you guys please, when people are here to speak, show us some respect and not talk amongst each other. If you cannot hear, please just kind of move up a little bit. We'll try to get everybody to hear in the back there. So now we have Diddaa from Ottawa. Stand it. Oromo, jirtu, sagalee ka sadarkaasaa Oromo jirtu, jiraachuu keenya Oromiyaa wala boobsinee biyya keenya irratti abbaa biyyummaa keenya mirkaneessinee gaafa biyya walaabaa dhaabbanne agarsiifna. Sanammoo agarsiisuudhaaf
duubatti hin deebinu. Duubatti hin deebinu. Duubatti hin deebinu. Oromiyaan ni walaboomti. Oromiyaan ni walaboomti. Ergaan kana jedhee deemsa qabsoo Oromoo eessaa ka'ee eessa ga'ee laafinni Oromoo maalidha? Maaliif akka saba bal'aa fi qabsoo yeroo dheeraa geggeessinetti galma gahin jirra kan jedhu qabxii gabaabduu tokko sinii kaasaa. Wanti darbe kan ittiin of ceephannu osoo hin taane muudama keenyaaf hanqina keenya irraa barannee gara fuulduraatti qabsoo keenyaaf xumura akka itti goonuuf qabxii duubatti deebee kaasuu barbaada. Waliin jirraami? Oromoon 1970 keessa waan keessa tureef waan 2020 keessa jiru wal fakkaata. Keessumaa dhaadannoo jeneraalichi kaleessa dubbate yoo dhageessan qawweedhaan gadi qabaa dargaggoota Oromoo fi Tigiree jedhee paablikaanii labsee ture jechuudha. Qabsoon Oromoo 1960 yeroo waldaa Maccaaf Tuulamaan ijaarame waldaa Maccaaf Tuulamaa osoo walitti hin dhufin waldaa walgargaarsa Tuulamaa jedhee waldaa walgargaarsa Maccaa jedhee qofaatti ture. Deemsa keessatti haalli dhiibbaa kolonii sirna nafxanyaa waan jabaateef Oromoon gar tokkotti walitti dhufee waldaa Maccaaf Tuulamaa jedhee eeyyama baafatee gaafa galmaa'u mooticha yeroo sanaa hirriba dhowwee ture. Sababii sanaatiif mooticha Haile Sillaasee warra Mansee godaansisee Baalee irra dhaqatee qubsiise. Qabsoon fincila Baalee kan inni eegalee lafa keenya Manseen hin dhaalu jedheetu uummanni Oromoo Baalee qabsoo eegalee jechuudha. Qabsoon qote bultoota Baaleetiin eegalee jabaateeti gara qabsoo bilisummaa Oromoo dhalee sadarkaa Oromoon Oromoodha jedhee hin turre sadarkaa afaan Oromoo dubbatamuu hin dandeenye irraa kaa'ee har'a geenye jechuudha. Kana keessatti qabsoon Oromoo maal argamsiisee maal hin argamsiisin jira. Qabsoon Oromoo Oromoon Oromoodha jedhee akka dubbatu daangaan Oromiyaa beekamtee akka sararamtu kan godhes qabsoo Oromoo dhiiga ilmaan Oromooti. Kanaaf deemsa keessatti waan kaaneef waan akeekan hin geenye hammayyuu dhawaataan gahaa jirra isa faayinaalii jireenya Oromiyaan walaba taate ijaaruuf yeroo ammaa kana imaanaan guddaan dargaggoota ammaarra jira jechuudha. Kaleessa maanguddoonni keenya xalayaa barreessanii Baaleerraa ka'anii Finfinnee geessaa turanii. Haji Adamsaa Addoo xalayaa barreessee fuudhee utuu Jeneraal Taaddasaa Birruuf geessaa jiru harka diinaa bu'ee xalayaa sana gaafa qabamu nyaatee waan garaa nu ba'e garaatti deeffannee kanaa booda waan barbaadan nu godhaa jedhe. Torbee meeqatti dhaamsi kun Oromoo wal qaqqabatu yeroo sana. Har'a garuu daqiiqaa tokkotti Kanaadaa teenyee Finfinneetti ergaa keenya dabarsinaa. Ameerikaa teenyee Finfinneetti ergaa keenya dabarsinaa. Qabsoo salphaa kana keessatti deemsa keenya xumuratti gochuu dadhabuun daallummaa keenya yoo taane haalli nu muddu tokko illee hin jiru jechuudha.